Maali fi fakkeenyaaf barreessitoonni tokko yookiin immoo akkuma jettee sana goobanni hoogganaa waraanaa kan sirna minilik sana ture waan ta'eef ummata cinaa hin dhaabbanne waan jedhurraa kaaniiti laata yaada kana kan isaan kaasan. Jechuun waan saba isaatiif waan ummata isaatiif kanan buusne waan jedhu isin immoo qorattanii waan argitan qabdu osoo kaasne. Okay. Yin akkasitti ilaalanii ta'a garuu olmanni goomanni Oromoodhaaf oolle indirectis oolaalle fakkeenyaaf goobanni gaafa Oromoon tuqamu jaaratu jedha. Garuu Oromoo irratti kana jennee fudhanne hin jiru. Jechuun gara jabummaadhaan kana godhe hin jennu. Qaraaqoo bachoo irratti iddoo qaraaqoo jedhamutti wanni ta'eera sirruma lolli taasifameera garuu lola dhiigaan ture. Lolli dhiigaa beekamaan uummata wajjin taasise hin jiru. Raaddaargidha anarsiisanii raaddaargiti anarsiisanii raaddaargee Haile Sillaaseeti anarsii duulee sirmaayyuu maccaa fi tuulama daangaa irratti wal lolaniit akka araarsetu bi'aa koo eenyu jedhama namni barreessee jira. Sirmaayyuu sababa kanaaf sangootii baay'ee akka kennaatitti kennaniifidha. Lafaa fi sangootii baay'ee akka kennaatitti kennameefis deebi'ee daangaa irratti waggaa dheeraadhaaf otoo Haile Sillaaseen achi hin ga'in abbootiin duulaa Oromoo maccaa fi Oromoo tuulamaa kun karaa bachoo kanaan wal lolaa turanii jedha barreessa sun ijaan argaa isaa gaafa gabaasu jechuudha. Isa sana goobanni daachee karaa nagaatiin furee booda kennaa fudhatee deebi'eedha. Kunis jira. Kana jechuun garuu goobanni daachee bilisa jechuun miti. Hoogganaa waraanaa ture sababii hoogganaa waraanaa ture saniif namoonni kaan isa jala jiranii sababa saniif weeraramuu dandeechi Oromiyaan jechuudha. Haa ta'u malee immoo badii hagana jedhamu yookaan immoo visible isa ta'e lola dhiigaa Oromoo gidduutti isaan gidduutti uumame hin jiru jechuudha. Goobanaa fi waraana goobanaa fi isa gidduutti uumame lafa Oromoo irratti hin jiru jechuu dandeenya. Wanti yaadatamuu qabus immoo otuma ta'eyyuu gaarummaa isaatis wajjin ka'uu qaba. Amma goobana lafa abukaatoo dhaabbachuudhaaf osoo hin taane faaktidha sobni soba. Kanaaf otoo goobanni dhabamee har'a Beelshaangul Gumuz kuni naannoon tokko tokko gara Oromiyaatti dabalamachuun abjootu natti fakkaata. Maadhaaf otoo Morodaa Bakaree dhabamee otoo goobanni daachee dhabamee daangaan Oromiyaatis haa ta'u daangaan biyyattii tuni kabajamtee har'a geesse jechuun soba natti fakkaata. Tarii Sudaan ta'uu dandeechi hin beeknu waan ta'eef. Gara boodaatti kan keessumattuu waan bara durirraa kaasee eenyuyyuu waan tokko gumaachira kan jedhu san gara boodaatti kaasu. Boqonnaa jaattaa seenu. Boqonnaa jaa keessatti immoo injifannoo Adwaa fi shoora Oromoo jiddu galeessa Oromiyaa bara 1896 jedhe. Achi keessatti wantoonni hedduun kaaniiru. Xiqqoorraa kaasuuf yookiin hanga keessa tokko kaasuuf. Injifannoon Adwaa taatee seenaa dinqisoo Itoophiyaa keessaa tokko. Haa ta'u malee qorattoonni seenaaf barreessitoonni biroo injifannoo Adwaatiif hiika adda addaa kennu. Fakkeenyaaf barreessitoonni tokko tokko immoo injifannoo Adwaa akka injifannoo qeenxee murna tokkoon saba tokkoof mootii tokkoon argametti fudhatu. Inni kaan yaafuutii jedha. Beektonni faayyoon Oromoo injifannoo Oromoon dirree waraanaa Adwaa irratti argamsiisee itti yaadanii xiqqeessanii kan barreessanii fi dabsanis ni jiru. Haa ta'u malee barreessitoonni kunneen kun injifannoon Adwaaf injifannoo gurraachonni Afrikaa ummata adii irratti argamsee ta'uusaa bareechanii dubbatu jedha. Maanni gaheen akkuma jalqaba yeroo kaasnu injifannoowwan yookiin ijaarsa biyyaa keessatti hawaasni hedduun yookiin gootonni hedduun namoonni hedduun saboonni garaagaraa gahee isaanii taphataniiru. Maaliif gara jiddu galeessa Oromiyaa kan qobaatti dhufe wanti kun maan gaheen hawaasni jiddu galeessa Oromiyaa jiraatu injifannoo Adwaatiif shoorni taphate. Okay, baay'ee gaarii. Ammas kun gara wanitti nu kaasa. Fakkeenyaaf naannoo Adawaa warri jiraatan naannoo Tigraay naannoo Maqalee warri jiraatan basaasummaadhaan intelligensii irratti hirmaachaa turan baay'inaan jechuudha. Waraana fardeenii waraana lafoo waraana kaanetoo hin taane basaasummaa irratti baay'inaan hirmaachaa kan turan jechuudha. Isaa fakkaatanii jara fakkaatanii faranjoota fakkaataniit isaa wajji waan hojjetan fakkaataniit nuuf loltoota Itoophiyaatiif odeeffannoo kennaa turan. Hojii isaanii kana ture. Gara gidduuleessaa gaafa dhufne garuu
baay'inaan fardeen Oromoo kuni baay'inaan giddu galeessuma kanarraa sababa dhiyeenya lafaatirraa kan ka'e achirraan hirmaanne jechuun miti Yohaannis Tagla Yohaannis faan hirmaataniiru maqaa warri baaseef hin beeku maqaa kiristaanaati Wallaggarraa hirmaataniiru loltoonni fardootaa Wallaggarraa baay'ee turmaate haa ta'u malee immoo giddu galeessarraa immoo caalmatti hirmaatanii jechuudha. Loltoonni farda loltoonni lolchiisanii achitti karaa garaagaraatiin wareegama guddaa kan kaffalanis akka Gabayyoo Gurmuu faatis naannoo asii gaana koyyee faccee kanarraa namoota baay'ee ture Salaalerraa akkas ture Muloo Faalleerraa akkuma jennee akkas ture as gara Abbichuurraas baay'ee ture Abbichuurraa maaliif baay'inaan hirmaatanii Minilik wajjin wal beeku Gabayyoo Gurmuu Abbichuudha Caacaa Doobbii Abbichuudha Caacaa Doobbiis achitti du'ee hafee Gabayyoo Gurmuutis achumatti du'ee hafee jechuudha. Maadaafi Minilik wajjin waa wal beekaniif iddoon dhaloota isaanii baay'ee waa walitti dhiyaatuuf sun angoloolodha isaan kun immoo Abbichuudha sababa walitti dhufeenya teessuma lafaatiif irraan kan ka'e sababa wal beekumsaati irraan kan ka'e baay'inaan giddu galeessa kanarraa hirmaatanii jechuudha baay'inaan loltoonni fardoota walloodhaa fi giddu galeessa kanarraa baay'inaan kan hirmaatan kana jechuun garuu Oromoonni kaan wanni miti kaan sirmaayyuu deematoo eegaa masaraa eegaa jedhanii deebi'a yaan jedhee jira jedhama Minilik otoo achi hin gahin karaarraa deebi'ee jira mootiin Abbaa Jifar Jimma Abbaa Jifar ka'ee karaarraa deebi'ee jedhama kanaaf kaan immoo sirmaayyuu warri warjii duraan jenne suni isaan immoo daldaltoota waan ta'aniif maallaqaan gargaaraa turan osoo Oromoonni kuni lola bichaadhaan hin turre lola fardeeniidhaaf qofa otoo hin taane loojistikiidhaan illee dhiyeessiidhaan illee baay'ee gargaaraa turaniiru jechuudha. Baay'ee gargaaraa turan keessattuu Oromoo dureessa Oromoo warjii tokko eenyudha Turoo Waariyoo moo eenyudha jedhama birrii Maariyaa Tereezaa 2000 maal kenne yeroo sanitti jechuudha kan dureessa ture. Kanaaf karaa garaagaraatiin lola Adawaa irratti hirmaatan karaa loojistikiitiin karaa dhiyeessiitiin karaa lola fardeeniitiin karaa meeshaa garaagaraa baachuutiin kanaaf karaa fardeenillee fardootillee nyaachisuutiin hirmaachaa turaniiru jechuudha lafuma kanarraa baay'inaan hirmaatan jechuudhaaf malee Oromiyaa irraa yookaan naannoo Itoophiyaawota biraa irraa hirmaanne jechuuf miti jechuudha. Haa ta'u boqonnaa 8 keessa immoo waan tokko jira. Miidhaa sirna qabiyyee lafaa fi sirboota diddaa roorroo Oromoo gosa tuulamaa kan jedhu. Isarratti osoo waa kaasne fuula 228 irratti walaloleen hedduun yookiin sirboonni hedduun as keessatti kan kaafaman ni jiru. Roorroo yookiin immoo waan isaan keessatti mul'isu kan jedhu jechuudha. Akkamitti ibsaa turan fakkeenyaaf akka jedhee qottuun qotiyyoo qoteen orma nyaachisaa dheen orma laalchisaa abeetiyaa jiru salaalee jiruuntu akkana taatee hoolota sardinni nyaate garbuu jaldeessaatu nyaate jaldeessumaan na balleesse anatu ofirratti goobsee. Kana jechuun isaanii kaa yeroo sanatti fakkeessaniiti amma jaldeessaa miti abbaa lafaatti fakkeessuu wanni taxariitti yookaan immoo bakka bu'aa lafaa sanitti fakkeessuu kan ergamaa abbaa lafaa sanitti jechuudha maal kan nyaatti fakkeessuu kanaaf anatu ofirratti goobsee namni maal na balleessee tarkaanfii fudhachuun qabaa akka jechuuti isaan irratti jechuudha. Tokkummaa akkas jedhe. Abbaan lafaa maan nu balleesse kan nu balleesse taxariidha yaa taxarii miila kabootaa kanarra maaluma nu gootaa bishaan qarsaarra gadi yaa'u jedhee waan amma miidiyaadhaaf hin taane jechi tokko isaa keessa. Taxariin kun eenyu? Zagis kan jirus jira. Zagii taxarii kana jechoota yeroo saniiti. Taxarii jechuun ergama abbaa lafaa jechuudha. Ergama abbaa lafaa jechuudha. Kan nu balleesse abbaa lafaa otoo hin taane taxariidha. Yookaan bakka bu'aa abbaa lafaa isaati. Ani irboo safarsiisu asiifoo safarsiisu abbaa lafaa sana otoo hin taane kallattiidhaan taxariisanii midhaan dhaabbataatti otoo midhaan hin haammamin shallagama ture sirumaayyuu. Ijumaan laalaniit hammana ba'a. Kanaafuu hammana fuudhuu qabdaa abbaa lafaatiif hagana kana ba'a kuntaala hammanaa abbaa lafaatiif fuudhuu qabdaa jedhaniit
itti manii ture jechuudha taxaroonni kun jechuudha taxaree jechuun akkuma maqaan ibsu waamamaa abbaa lafaati jechuudha abbaa ergama abbaa lafaati yaa taxarii kana miila qabuuta kanarra maal mana goota yaada kanaam walaloo kana laaluuf qofa osoo hin taane kan kaasnu sirboonni yeroo san akka wanniitiif sirbaman kun kaan kuni qabsoo finiinsuu keessatti hangam humna qabu isa jedhu san amma yeroo sanatti sirboonni kun 1940moota booda baay'inaan sirni qabiyyee lafaa kun hammaachaa akkuma deemeni sirboonni kun jechuudha yeroo sirna mootii Haile Sillaasee jechuudha yeroo kana Salaale keessattuu shiftaadhaan baay'atee turte shiftaatu baay'ataa jiru shiftaan kaayee kaf shiftaa yeroo sanatti political exploitation daf akkasumas immoo sabummaa kiyyamaa sarbamaa dinagdeen kiyyamaaf tuqamaa eenyummaan kiyyamaaf tuqamaa jedhee kan fincile hunduu shiftaa jedhama yeroo sanatti jechuudha yeroo sanatti shiftaa jedhama amma ka qabsoora turanii jechuudha kuni kan agarsiisu Oromoon yeroo sana taa'ee toleedhee irboo fi siisoo safaraatuma abbaa lafaatiin ta'an kan fincilee kan ajjeese Arsii fi Baaleetti baqachaa ture jabaa kan ofirra jiru midhaansaa tuulaa xaafiisaa gubee akka isaan illee nyaanne jechuudha horii isaa uffatee Arsii fi Baaleen ga'ee lafoodhaan 7-4 ji'a deebi'aa dhufee immoo abbaa lafaa ajjeesaa ture kanaaf immoo fakkeenyi yaayyaa gullalleetti fudhanne namoota Arsiidha deebine yaayyaa gullalleetti namoota abbaa lafaa ta'an baay'ee hagarii tulluu kanaaf fakkeenya ta'uu danda'a namoota baay'ee irratti tarkaanfii fudhachaa ture maa Oromoon miidhamaa maa cuuccamaa maaf Oromoon ofii qotee dafqa isaa namaa firaa kun maaf ta'e walqixa ta'aa dhalannee maaf tokko caalaa kan jedhu irraa kan bosonatti galee kan jiruusaa mancaasee Ilubbaa Booraa tuulama laftee jedhamtu jirti Ilubbaa Booraa Ilubbaa Booraa keessa tuulama Ilubbaa Booraa tuulama ganda tuulamaa iddoo jedhamtu jirti achi maquma isaanii moggaasanii achi deemanii gullallee gimbichuu maal kun amma Arsii keessa baay'eedha Baalee keessas akkasuma Jimmattis akkasuma Kafaallee akkasuma faffacaanii sababii miidhaa abbaa lafaatirraa kan ka'e faffacaanii Arsii Baaleetti deeman ati yaamdii abarraa maaf qotta maasaa lagarraa sadarbu ayyaanni warraa leechaa turan uggaasanii yeroo sanitti jechuudha uggaa amdii abarraa kun duumoo maalin deedde qabaxxeen lafarraa siyaamaaleedho ayyaanni warraa maal jedhanii ka sirboota baay'ee jira yaadachuun dadhabe malee kanaafi Oromoo yeroo sanii ciisaan ture tolee dheetuma gabbaraan ture Onkan immoo sirbuma tana bichee sirba quuqqaa tana sirbeetuma gabbaraaf hin turre jechuudha. Sirboonni kan sirbaman waan fincalaa tureef tokko akkamitti yaada sirbaatuma waan Arsii fi Baaleetti baqatan itti fakkaata. Ergaa dabarsaa deemu tarkaanfis immoo fudhachaatuma turan jechuudha. Tarkaanfii fudhachaa turan abbootii lafaa irratti bulchitoota awraajjaadha yeroo san godina jedhamu awraajjaa irratti tarkaanfii fudhachaa turan jechuudha. Booda namoonni sun illee namoonni akkasitti uummata cunqursaa turan keessattuu Asraat Kaasaa Amdii Abarraa kuni namoota 59 dargiin bakka tokkotti gibaate rashan keessaa muraasa turan jechuudha namoonni kun boonni isaanii milkoofne. Kanaaf Oromoon kun sirbaa geeraraan turre sirboota quuqqaa sirboota roorroo kana calliseetuma miti waggaa fincilarra tureetti jechuudha. Namoota baay'ee as keessatti meenshin godhe namoota tarkaanfii fudhachaa turan jechuudha. Kanaaf gahee qaba ture. Jijjiirama siyaasaa fi dinagdee har'a agarru kanaaf gahee hagana hin jedhamne qaba jechuudha. Kan biraa waa'ee gabayyootu as keessatti ka'e. Dhimma gabayyootti akka haasofnu kan hin barbaade xiqqoo weellistoonni hedduus yookiin namoonni waa barreessanis namoonni waa sirbanis gabayyoo qofa yaama maqaa abbaa yaaman waan Adwaa duraan kaasne wajjin wal qabates gabayyooni Adwaa irratti qabsaa turees achirrattis kan wanni wareegame garuu maqaan abbaan ነው kitaaba isin barreessitan keessatti immoo waan barreeffametu jira afaan Amaaraatiin ይድረስ ከፊታውራሪ ጉርሙ የላካችሁልኝ ደብዳቤ አየሁት እኛ ዘንድ የራስ መኮንን ሞት አስደንግጦን የማይመች ሆነ እንግዲህ እንዳትመጡ ተመልሳችሁ ለመሄድ ክረምቱ ገባ እግዚአብሔር በቸርነቱ
በቸርነቱ ቢያከርመን እንገናኛለን ጀ ፊታውራሪ ጉርሙት ይበረፈም ይታነኩኒ ምኒልክቱ ከለቲዳን ፊታውራሪ ጉርሙት በረስ አባሳቲሲ አባን ገበዮ ጉርሙን ጀቹዳ አንገፋ ምኒልክ አታውዩ ማለ አሪሮ ቀብቱራን አንገፉም ማራን ዱርሳ ናኖ ተኮት ዳላታሲን ጀዴራ ገበዮኒ ፊ ምኒልክ ሪያድ የሩማ ዋኒ ሳይች ኡሙሪየቹ ገበዮን ሞን ዱርሳ አታው ማለ ኩኒ ደፈ አንገዋንቴ ሰገራ ጉዲነስ ፊትራሪ ቀባባን ላ አባን ገበዮ ቶቹ ጉርሙኑ ጫሊሴት ሞቶኮ አቺን ጋር ነው የሮሰንቲ ሂዳታ ካራን ከመት ደሙ ካና ራው አንደርስታንድ ጎቹ ደንዴ ካናፊ ጠላን ኩኒ አባን ገበዮ ጉርሙ አከተይኑ ተገርሲሳቸው ካናፈ ገበዮ ገቦ ወዱ ተኮ ገቦ እቹን ሚዳን አፋና ማሪፋ ጀቻ አፋና ማሪፋቲ ገቦቹን ጀቻ አፋና ማሪፋ ሚዳን እንገኘቹ ሚዳን እንገኝ ደራሬት ወከስ ሬፍሬ ጎዳቻ አርቦቹ ገቦቹ ካናፍ ገበዮ ገቦ ጉርሙ እንጀኑ ከነ አፌ ገበዮ ጉርሙ ወቶቴ ማጋሪ ታጭ ተኮቶ ገበዮ ገቦ ጉርሙ ወራ ወለቲ ዋማ ያው በሬፈሚ ቻፋና ማራቲ በሬፈሚ ማል ጀዳ ገባው መት ጣሊያን ናይርጊቴ አርጌራ ዱአ ራስ መኮንን ነገ ነቲን ቶሌ ሪፈድ ኤራይቹ ሳኒት ከነራ gara keenyatti nufina sababni isaa immoo gannis galeera waan isaan jajjabeessu yoo nagaa harkan yookiin yoo nagaa taane wal arguu dandeenya kan jedhu akkasi ganni lafti guute ganni bishaan guute akka jechuuti gurmumaa barreessame kallattu maal haa ta'u ammas kitaabicha keessaa boqonnaa kudha tokko keessa boqonnaa kudhan keessatti dhiifaan boqonnaa kudhan keessatti waa'ee agarii tulluufaa waa'ee fincilaa saffaa shaaroo lammii waa'ee zagayyaa asfaa abdii fi wixinee haaromsa lafaafaa waan akkasii kaasa maan achi keessatti waanti jiru yeroo baay'ee agarii tulluu inuma kaa sirba keessattis barreeffamoota adda addaa keessattis waa'ee asaffaa shaaroo lammiis inuma kaa jarroonni kuni maaltu adda saamtaa isheet as keessatti kan isaan barreeffaman. Okay. Ejin asaffaa shaaroo lammiis agarii tulluus haa ta'u zagiyyaas fa'u yaaduma miidiyaatu beeka fi malee sarka barreeffamaatti wanni barreeffamee lafa kaa'amee hin jiru ammaatti asaffaa shaaroo lammiis yeroo jalqabaatiif natu wanti jalatti hojjete bee digirii waraqaa barnoota keessa darkaa digirii jalqabee asaffaa shaaroo lammii kan jiru otoo inni lubbuudhaan jiru irratti hojjete isa bira dhaqee dubbisee tarbiyyuu godhee maal jedhee tanan isarratti hojjete kanaafanan gaafa sana waan baay'ee naa kaasee ture obbo Asaffaa Shaaroo Lammii qabsaa Asaffaa Shaaroo Lammii jechuu dandeenya akka namoonni tokko tokko Asaffaan agazmara miti Asaffaa Shaaroo Lammii agazmara miti hattuudha namoonni jedhanis jiran namoonni kunneen namoota faallaa isaa turan namoota fira abbaa lafaatiin abbaa lafaa bara sanaatiin fira dhiyoo turan Asaffaa agariin isaan irratti tarkaanfii fudhachaa ture jechuu dandeenya. Kanaaf sirna abbaa lafaa kuffisuu keessatti Asaffaa Shaaroo Lammiis haa ta'u Hagariis haa ta'u obbo Zagayyaa Asfaw haa ta'u gahee guddaa qaban jechuudha. Obbo Zagayyaa Asfaw immoo ammayyuu namoota lubbuu jiran keessaa tokko turanii ministeera qonnaa kan turan yeroo ministeera haaromsa lafaas kan turan yeroo dargii isaan amma lubbuudhaan jiran amma isaan irratti otoo waa jechuu baannee rakkoo hin qabu. Haa ta'u boqonnaa 11 keessatti immoo gara dargiitti dhufee siyaasaaf hawaasa dinagdee Oromoo kan naannoo Tuulamaa kana kan jedhu 1974 hanga 1992 kanaa fi naannoo sirna dargii kana keessatti as keessatti yookiin kitaabota keessatti haaromsa gandaa hundeessuu duula barnoota biyyoolessaa akkasumas immoo hundeeffama waldaa hojii gamtaa oomishtoota yookiin yaamraatocha bira islaamaa maaliif kaa'aman maan as keessatti waa'een ibsuu barbaadan yeroo barreessitan? Wantoonni kuni haaromsi gandaas haa ta'u duulli barnootaa yeroo sirna dargii fudhatame gandi gandeessuunis
waldaa hojii oomishtoota qonnaan bultootas haa ta'u baay'ee murteessoo ta'an. Yeroon duubatti deddeebi'ee ture poolisichi baay'ee gaariidha. Garuu sababii garaagaraatiin sababii kutannoo dhabuu hojjettootatiin sababii barnoota dhabuu hojjettootatiin haaromsi ganda gandeessus haa ta'u duula barnootas haa ta'u waldaa hojii gamtaa oomishtoota qonnaatis haa ta'u otoo milkaa'een bakka gaamuu ga'usan otoo hin gaamin hafe. Fakkeenyaaf waldaa hojii gamtaa oomishtoota qonnaa fudhanne baay'ee gaarii tureen dura safaraa jedhamee haaromsa ganda gandeessu san egaa gandi gandeeffamee booda akkaataa tajaajila hawaasaa akka argataniif mana barnootaa akka argataniif mana yaalaa akka argataniif eegumsi isaanis akka eeggamuuf sababa nageenya jechuudha bakka lafa ciccitaa qotuurra lafa ciccitaa daangoftee tunana baluuti jechuurra walitti makanii yoo qotan qonna ammayyaatiin baay'ee oomisha qonnaan bultootaa dabaluu danda'a. Badhaadhinni dhufuu danda'a. Dinagdeen qonnaan bultootaa guddachuu danda'a. Kan jedhu irraa ka'ee ture yaadni sun. Yaada baay'ee bareedaa ture. Fakkeenyaaf har'a akka naannoo keenyatti kun daangaa baluuti jenna. Yoo daangaa sun ciramee walitti makamee tooyii haala yeroo dargii saniin kan yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam saniin hin godhamne ammas bu'aan gaarii dhufuu hin danda'u. Haa ta'u. Nyaata keenya irra darbuu hin danda'u. Haasolli tokko irra darbuu hin danda'u. Kan biraa waan inni arge amma kitaabicha keessatti ammas boqonnaa 12 keessa waa'ee fincila Baqqalaa Badhaadhaa. Baqqalaa Badhaadhaan kun eenyu? Maaliifin Baqqalaa Badhaadhaa kan akka kaasnu barbaade? Baqqalaa Badhaadhaan osoo jennu dargii keessatti hanga ammaatti gaafa kaasnu qabsoon hedduun taasifamaa tureera. Ammas dargii keessattis namoonni waraana keessa jiran akkuma jiran ta'ee garuu waraanatiin ala warra jiran dargirratti warra falmantu jiru. Keessaa tokkommoo Baqqalaa Badhaadhaati. Osoo xiqqoo irraa kaasne. Baqqalaa Badhaadhaa kun maqaasaa Baqqalaa Badhaadhaa Buttaa jedhama. Maqaa akkanaan jedhu waama. Hawaasni naannoo isaanii nama cimaa nama Oromoof guddaa qabu nama gandaan yaanne ture nama barateesi abukaatoo ture abukaatoo mana murtii ture nama barate baay'ee nama barate nama waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka gandaatti hundeessuudhaaf yookaan immoo hundeessee tooyi hirmaachaa ture nama hariiroo Taaddasaa Birruu wajjin qabu ture namni kuni gaaffii sabaa haa deebuu kan jedhu irratti xiyyeeffataa jiru. Suuraan Itoophiyaa ishii dhugaa kuni aadaa tokko ton taane afaan tokko ton taane eenyummaa tokko ton taane sirba tokko ton taane daansii tokko ton taane saba tokko ton taane suuraan Itoophiyaa ishii dhugaa an hunda hammatu ta'uu qabaa jedhee kan yaadu ture jechuudha. Kanaaf Baqqalaa Badhaadhaa Buttaa nama aadaan Oromoo eenyummaan Oromoo deebuu jedhuu fi wanti raawwatamu hundumtuu sirna raawwatamu kamuu keessattuu akkaataa aadaa fi duudhaa Oromoo ganamaatiin ta'uu qaba jedhee nama mormaa ture. Fakkeenyaaf sabni biraan irraa haawuu hin jenneen garuu lafuma keenya irratti biyya keenya irratti wantoonni raawwataman kamiyyuu akkaataa duudhaa Oromoo eeggateen ta'uu qaba jedhee nama mormaa turee fi isaaf immoo wareegama guddaa kaffalee akka fakkeenyatti bataskaara tokko ture bataskaara Madaalamii jedhamu ture isatu ijaarramee eebbifamuudhaaf ka'e gaafa eebbifamu abbaan biyyaa eebbifuu tureera achitti abbaan biyyaa eebbisu naani abbaan biyya jechuun abbaan qe'ee jechuudha hangafti naannoo san hangafti gosa sanii eebbisu naani maqaa duritti nu waamassaniin arrabsan jechuudha. Namoonni muraasni achi turaniiru waan ta'eef. Arrabsinaanii homaan dubbanneenni bakka sanitti deemee uummata ijaaree of jalatti namoota baay'ee ijaaree laga bu'ee qarshii isaatiin qalee Oromoota naannoo san jiran nyaachisee galgala san deemee qeesii tokko ajjeese. Baqqalaa Badhaadhaa Buttaa dhiira barandaarraa Buttaa barandaarraa utuma sabbakuu ajjeese jechuudha. Baqqalaan walqixxummaa amantiitti nama nochuu miti. Baqqalaadhaaf amantiin kamiyyuu walqixa garuu immoo wanti ta'uu hundumtuu akkaataa eenyummaa isaatti dhufanii jechuudha. Kanaaf gaaffii sabaatiif qabsaa'aa ture
booda akkaataan taaneen ajjeefamee jechuudha wareegaman taanee kaffalenni. Idoo boru. Idoo boru hayyuuf qabsa Oromoo. Idoo boruuni abbaa Saudaa boruu Doorii fi akkasumas haadha isaa addee Roobee Horaarraa adureessa 16/1960 Finfinnee maqaa dureetiin iddoo addaa guute yookiin immoo cuftu keessatti addee Meedatti dhalate. Idoo boruun yeroon dubbisu waan argees tokkumaa inni laabrarii soochaa yookiin mana kitaabaa soochaa fi ensaayikiloopiidiyaa Oromoo jedhamee beekama. Afaanota hedduu beeka. Fakkeenyaaf afaan Oromoo kanuma isaatti rakkoo hin qabu. Garuu afaan Amaaraa, afaan Ingiliffaa, afaan Faransaay akkasumas immoo afaan Raashaa kanneen biroos afaanota Idoon dubbatu keessaati. Idoo kan barreeffamee fi hin beeku yaada akka dhuunfaatti. Eenyu da'uun? Maal qabsaa'e? Maal inni ga'insa? Tole akkuma jettee Idoo boruu Finfinneetti dhalate namoonni Finfinneetti dhalatan immoo baay'inaan namoota akkana kana kan argannu. Yaanni koosisa ture. Namoota akkana kana kan argannu haa ta'u malee gaafa abbootii isaatti deebinu abbootiin Idoo boruu kuni baay'ee miidhamoo turan. Warrumti doorii doddotee isaan ture. Warra harkaan kennee harki dhabe suni fira isaanii turan. Idoo boruu waan kana kee dhagaa guddate. Magaalaa Finfinneetti alaalatu waa guddatu malee hammeenya morkitoonni keenya nurraan ga'aa turan dhagaa guddate. Kanaaf yeroo baay'ee sammuusaa keessa kan deemu isaa miidhama Oromoo akkaataan Oromoon gullallee lafa kanarraa buqqee jiilli darbee Awaash qubatee Awaashirraa booda Arsii Baalee qubatee itti ta'uu dinnaan booda moo as deebi'an kana quba qaba ture jechuudha Idoo borii. Maatii miidhamoo waan turaniif kanaaf akka namoota kaanii Finfinneetti dhalatanii eenyummaa isaanii irraanfatan otoo hin taane barnootas waan qabuuf immoo namoonni inni wajjin oolaa tures bu'eessota fi wixineessota abaa'oo turanii baay'inaan jechuudha namoonni itti dhiyaatu warra abaa'oo wixineessanii bu'eessanii sagantaa siyaasaa warra hundeessanii jechuudha namoonni itti dhiyaachaa turan akka Ammoo Abdooti walii gala ture Badhoo Dachaasin baay'ee walitti dhufu ture Badhoo Dachaasin immoo Firaa'oonatti fakkaata maatii qabsaa'otaati walumaa gala Taaddasaa jalaa duunaan sirmaayyuu obboleettii Taaddasaa Birruu fuudhee abbaan Idoo boruu jechuudha maatii qabsaa'otaati kanaaf Idoon jalqabuma irraa kabeetu akkaataa Oromoon Finfinnee kun gullallee kun keessattuu tuulamni kun giddugala warri jiran kun miidhamanii iddoo biraatti baqatan kana quba waan qabuuf kanarraa ka'uudhaan akka namoota kana otoo hin taane karaa garaagaraatiin fincalaa ture jechuudha. Hidhaatti dabarbatamee waggaa 4 waggaa 6 ture mana barnoota tokkorraa ari'amaa mana barnoota biraa galaa ture miidhaa fi daraara hedduutu irratti galee booda sirmaa Badhoo Dachaas Ammoo Abdoo fa'aa walitti dhufee Badhoo Dachaatirraa barruu kana beektaa tokko beektaa nutti fakkaata barruu kana beektas sagalee bosonaa Harargee dharfee kan simachaa ture Idoo boruutu wannitti simachaa kan ture Idoo boruutu simatee xalaasan fuudhee afaan kompiitaraan akka barreessitu kan godhe Idoo boruu ture jechuudha wanni Badhoo Dachaas kuni harkaan barreessee qofa itti kennaa sagalee bosonaa jechuudha sagaleen bosonaa dhaamsaa fi akeeka uummataaf dabarsaa ture uummata Oromootiif sagantaa siyaasa isaanii ittiin beeksisaa ture sagalee bosonaatiin kan ammoo kan barreessee bittinsaa ture Idoo boruu jechuudha eenyu biratti Maagreest niitii haadha manaa Ammoo Abdoo turte Maagreest jechuudha lammii biyya alaati kanaaf Idoo boruu laabrarii socho'u wanni Idoo boruu wallaaleen jiru haa ta'u egaa namoonni kun qabsaa'onni kun sirnoota adda addaa keessatti keessumattuu sirnoota darban keessatti ofiifis sirnicha keessattis hoogganaa waraanaa ta'anis bulchaa ta'anis warreen kaan immoo osoo bulchaan ta'inis akkasumatti qabsaa'aa turan. Jijjiiramni amma nuti arginu kun yookiin akka biyyaatti dhufe kun salphaatti hin dhufne. Namoonni hedduun qabsaa'onni hedduun wareegamaniiru. Keessumattuu ijaarsa biyyaa keessatti immoo gahee guddaa
taphataniiru. Akka kitaaba kana keessattis yaan yeroo dubbisus kan hin arge. Isarratti osoo waa jenne. Tole. Baay'ee gaariidha. Akkuma jenne Oromoon akka waliigalaatii fi tuulamni addatti ijaarsa biyyaa keessatti shoora ammana hin jedhamne godhan. Biyya tiksuu keessatti keessumaa Adawaas haa ta'u, Maacaos haa ta'u, lola Kaarramaa irrattis haa ta'u, wareegama hedduu kaffalanii lafeen abbootii keenya achitti hafee nu warra jirra. Isaan irraan nu gahan jechuudha. Bu'aa isaanii argaa jirra jechuudha. Akka fakkeenyaatti jechuudha. Silaa otoo akkuma abbootii duulaa Oromoo tuulamaa san wal morkanne amma jijjiirama arguu qabnu hin arginu turre. Dhumarra maal godhe wal morkina abbootii Oromoo tuulamaa gidduutti ture kufaatii fi salphina Oromoo tuulamaatiif sababa ta'e jechuudha. Kana jechuun garuu waggaa dheeraadhaaf turaniiru. Waggaa 197 oliif turaniiru. Otoo Minilikaan kun qabatin Oromoon kun finceessiisee otoo tokko mo'atin asiin gaan biyya kana Oromiyaa jechuudha. Oromiyaa irraa tan asiin gaanii booda Minilik dhufee uma tokkoon jiffisee hundumaa waliin ga'e. Kuni maaliif ta'e? Otoo Oromoon abbootiin Oromoo tuulamaa suni tokko ta'ee jiraate otoo tokko mo'achuudhaaf gara diina godhuu baate silaa yoona eessa feessa keenya irraa jiru. Silaa afaan keenya, aadaa keenya, eenyummaa keenya, diinagdeen keenya cabee akkanatti nafu Finfinnee keessa akkanatti cabnee mataa gadi qabannee hin jiraannu ture baroota dheeraa dura jechuudha. Biyaansi jijjiirama amma agarru kan akkana agarre dhiyoodha. Dhugaa dubbachuudha. Kanaaf qabsoo isaan taasisanii arraan nugee kan ammoo tiffachuu kan qabu nu jechuudha. Kanaaf dhumarratti yaada waan kaaste qabda. Oromoon gosaan, kutaan, lagaan, gandaan, amantiidhaan wal qooduun irra hin jiraatu. Oromoon seenaa darbeerraa waan hedduu barachuu qaba jedhee wantoonni hedduun as keessatti kaaniiru. Seenaa kan duris kan yeroo tokko ta'an waan injifatantu jira. Seenaan bishii yeroo dhiyoo kana kan jennu qabsoo qeerrooliin wal qabate. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti jettan kitaaba barreessitan keessatti Wallaggat Sultaan kan keenya, Burraayyuun kan keenya, Sabbataan kan keenya, Finfinneen kan keenya jechuun dhaadannoo dhageessanii qeerroowwan hidhamanii fi dararaman hedduutu ture. Saba kanaanis himanni irratti baramuun miidhaa qaamaaf qabeenyaatiif saaxilamaa turan. Naannolee Oromiyaa kan biraas qeerroon dhaadannoo wal fakkaataan qabsoo finiinsaa turuuf ragaan yaadannoo yeroo dhiyooti. Gaafa tokko ta'an waan hedduu injifachuu akka dandeenye. Namoonni kun yeroo sanattis kan amma yaaduun akka fakkeenyatti kaasne kun waan nu tokkummeessu waan tokko nu godhu gaafa tokko ta'an waan hedduu injifachuu akka dandeenyu kan ibsu isaan haa xumururraati yaada keenya. Dhuguma sabni tokkomne waa tokko gochuu hin danda'u. Tokkummaan dirqama Oromoon gandaan kutaadhaan wal qooduun irra hin jiraatu akkuma asitti kaase. Yaadaan garuu gargar ta'uu danda'a. Yaadaan gargar ta'uu danda'a. Tokkummaan immoo garuu kaayyoo irratti hundaa'es gaarii ta'a. Tokkummaan kaayyoo irratti hin hundoofne faayidaa gazmaraa buusadhee yaadu. Kanaaf Oromoon gara tokkootti dhufee tokkoomee biyya qabnu kana waliin ceesisnee dhaloota dhufuuf dabarsuu qabnaa jechuudha. Abbootiin keenya akkaataa kamiinuu asiin nu gaanii biyyi tuni jaalannis jibbuus teenya numatu ijaaree ishii ijaaree kana immoo ormaa hoodhonneen kennuus hin qabnu. Kanaaf kan keenya kunuunfachuu irra jiraata. Kan kunuunfannu immoo yoo tokkummaa qabaanne jechuudha. Yoo tokkummaa qabaanne diinni nu galeet tokkummaa keenya kana cabseet faayidaa argachuu qabu argata jechuudha. Kanaaf tokkummaan kaayyoo irratti hundaa'ee nu barbaachisa. Kaayyoodhaaf masakamuu qabnaa kan jedhu yaada qaba jechuudha. Ulfaadhu Malasaa Ijaaraa. Galatame guddaa galatame. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma qabsoo wareegama Oromoo Tuulamaa 1270 kan jedhu irratti keessumattuu Malasaa Ijaaraa fi Darribuu Taamiree barreessan irratti xiyyeeffachuun barreessaa kitaabichaa keessa Malasaa Ijaaraa wajjin dhimma kitaaba barreeffame irratti akkasumas immoo dhimmoota garaagaraa kan irratti xiyyeeffannu poodkaastiin keenya kanarraa yookiin dhimmi keenya kanarraa kana fakkaata isin jalqabaa kaastanii hangammaatti waan hordoftaniif ulfaadhaa galatooma nagaatti.